galle arunyo anani ya barida gurba ituda kan kuraf galani charchar wajin galle nidanya nani ya baredu durba morawa tankura galani abo ar'anta nasirba artisti wa qorratti react dalagu jirra teesena lalini dem youtube isa subscribe godi dem hordoftoni charchar media network hundi keessan youtube waaqo jallo dhaytani youtube isa dhaytani subscribe ka gootaniif like share gootani namoota hiriyoota keessan hundaratin namni tokko nama 30 40 irratti share godhu qabda jechuudha sirba aadaa oromoo ituudha ajaa'ibatti aadaa irratti hojjeta jechuudha waaqo wanni inni tinaate guddaan inni siyaasa hin hordofu maalii keessa hin seenu jinnii fi jaankaa keessa hin seenu aadaa oromoodha irratti hojjeta jechuudha kanaaf naate jechuudha waaqoon kanaaf naate meetti fufi waaqoo keenya dubra morowa barsuman banani charchar wajin galle arunyo anani ya barida charchar waliin galle haadhonyo aananii jeen charchar jechuun biyya quufaa biyya waa hundaan gaafa jennu kana jechuudha biyya aananii charchar biyya aananii samoo inni viidiyoo tana akkami akkasitti yaadee dalagu wallahi number 1 sirba aadaa oromoo keessa walliftoota oromoo keessa sirba aadaa sirritti namni hojjete waaqoo calloo malee hin jiru jechuudha sadarkaa qabu uffata laalama namoonni tokko wan aadaa oromoo tani magaalaan jirtu beekadha baadiyyaa jirti aadaan oromoo baadiyyaa jirti magaalaan baraadaan qabdu amma walliftoota gariime walliftootuma oromoo kana laalime komachuu otoo hin taane laalime magaalaa galaniiti magaalaa keessatti bakka bareedutti waraaban garuu bakki bareedduun baadiyyarra jirtu baadiyyarra bareeddu takkalee ni jirtu amma goojjoon isin asitti gartan kun manneen kuni hiikkaa if dandee qaba jechuudha maaliif dhaabbataa kan ammani hiniiqu maaliif jechuun waan takka beekumsa gaayoo ittiin qabaanne irraa dubbatuun hin ta'u jechuudha hayyoota qabdi hayyoonni irraa dubbata amma nuti waa'uma aadaa fi waa'uma dargaggeessa kanaa fi shamarran kanarraa dubbanna hagaruma sagantaa teenyatti nu walaana hafina itti fufna itti fufa ideme yo safu kabutuni warituda keso charchari gurba safu kabukuni barituda keso charchari ideme yo safu kabutuni warituda keso charchari gurba safu kabukuni barituda keso maashoo carcar fakkaati ishinu maashoo carcari maashoo bakka fakkaati boleessu raaree tana ibsiti raaree tana ibsite kam ay intal yaa bareeddu qashtii horaa galaan ijarraafi gana namni viyuun yuutuubii waaqoo calloo namni miliyeeni 7-8 ol 10 ol daawwatu deema iji miliyeenota nama yuutuubii san daawwatu si daawwatu dhufa ijarraa akka haftu siinja ijarraa hafi bakka ga'e tufa bareda halay la 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 halay la 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 halay la 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 ofuda desingala yeroo isaan gochuu gabbaanii qabeerratti akkamitti jee waa'ee jara kana haasa'u akkamitti waa'ee waaqoo haasa'u afaan kamiinin haasa dandeettii tamiinin haasa dandeettii tamiinin wallisaa kana ibsameen buli booti buli ati oromoo keessa buli dhugumaan bareeddi aboo dhugumaan bareedde miyyoon tuni tolfamteetuma buute bar tolfamtee anama wanni isiniimu yeroo waa dalayden nama bareeda hoji oromoon hundi bareeddudha haa ta'u viidiyoo isinii tolche laalama sirba wallisaa kanaa wanni
sirriitti tolchee sirba aadaa kana wanni sirriitti mi'eewwanni godhee uffata isaanii uffatanii fi shamarran babbareedaa dargaggoota itti dhufna dargaggootas shamarran babbareedaa akkanaa kanaa wajjin gaafa as baatee waan takka uummatatti as baafte wanni ati as baafte sun harka lamaan simatamte jechuudha. Itti fufaa. Guraaf galaanii charchar wajjin galee ni danyaananii. Deemsi suuta kolfisi kolfuudha laaltu biraayituudha uumamaan kan Harbatti kam jettee nurraa galte wallaahi dhugaan bareedaa isatu bareeda gisa jette sana akkasitti tolcheeffoo akkana boo sirraa beetin jira dhugumatti sirraa yaa Oromoo warri viidiyoo daawwataa jirtan dhaqaa YouTube isaa subscribe godhaa maaliif dhaqaa daawwadhaa achitti viidiyoo isaa irraa buuftanii anamma asirratti wanni reaakti godhuuf dhugaa rabbii akka isin asirratti daawwattan osoo hin taane akka isin dhaqxanii achirratti subscribe gootaniif jechuudha. YouTube isaa komentii jalaan isinii kaa dhaqaadhaa subscribe godhaa dhaqaa subscribe godhaadhaa guddisaa wallisaa kana wallisaa ol guddataadha jechuun wallisaa bakka guddaa ga'u waan ta'eef jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Dabtara isaa jedhame gaa. deemiyyoo saafuu qabdu tuni bareeduudha keessoo charcharii. Eegurmaa safuu qabu kuni bareeduudha keessa charcharii. Asii gaa dubbiin bakka jirtu. Deemiyyoo safuu qabdu tuni bareeduudha teessoon charcharii dhaggeeffadha. Bareeduudha keessa charcharii. Kophee kaayyatte callee naqatte wayyaa uffatte gaadii baate ka deemiyyoo saafuu qabdu tuni bareeduudha keessoo charcharii. Eegurmaa safuu qabu kuni bareeduudha keessa charcharii. Kophee kaayyatte. Daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo wallisaa Waaqoo Calloo hedduu takka galateeffadhuun barbaadanii isinillee galateeffadhaadha. Ani walliftoota Oromoo jechuun waan uummanniif jaalatu. Anamma Waaqoon waan an jaalladhu dalagee jira. Wallisaa kiyya wallisaa Oromoo anis Oromoodhaami jaalladhe bakka jaalladhee jira jechuudha. Maaliif jaalattee yoo naan jette aadaa Oromoo irratti hojjete jechuudha. Aadaa amma namoonni sirba kanarratti waa'ee bareedduu ituu waa'ee aadaa Oromoo ituu ol baase jettanii jechuun qeeqallee kaasuu hin dandeessan. Maaliif Waaqoon nama Oromoo ija mirgaa ija bitaatti ilaalu jechuudha. Oromoo hunda ija takkaan nama ilaalu ija mirgaatiif ija bitaa tamirra jaalattu sin jettam jaalatta. Lachuu walqixa jaalatta. Soo kanaaf nama Oromoo hunda ija takkaan ilaalu waan ta'eef wallisaa aadaa Oromoo hunda sirritti beeku sirritti qoratee beeku dandeettii nama itti qabu wallisummaa fedhiidhaan osoo hin taane fedhiin itti seenuu osoo hin taane baramma fedhiin itti seenuudhaa fi laala otoo si keessa haga feete wallisuu yoo feete yoo si keessa hin jiraatin sammuu ta'e tana keessa hin jiraatin aartiin yoo sammuu ta'e tana keessatti hidhaan ta'in seentee fedhi hawwiidhaawwan itti lagamta qaleen hin jirtu jechuudha. Nama aartii ta'uu isaa kilip viidiyoon isin garsiisaa jiru kun isiniif qaba jechuudha. Aadaa irratti sirboota isaa qadur kute hunda yoo laaltan haala inni itti hojjetu akkaataa inni itti hojjetuutu sii gala jechuudha. Kanaaf hedduu galatooman jechuu ni barbaadaa ulfaadhu warri hordoftoonni kiyya dhaqxanii yuutuubii isaa akka sabskiraayib gootan kabajaaf jalaana isin gaafadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo biraa walitti deebina bal'inaanii guyyaa gaarii halkan gaarii nagaa naa jiraadhaa.